Torbanoota kana naannoo Amaaraa keessatti milishootni hidhannoo kan hiikkatan ta'a jechuun odeeffannoo sobaa tamsa'aa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa eeraniiru. Xalayaan kunis bulchiinsi naannoo Amaaraa obbo Raggaa Kabbadeetiin akka barreessetti godinaa fi magaalota hundarra facaafamee tureera. Dubbiin kun garuu odeeffannoo sobaa akka ta'es bira ga'amee jira. Raawwiin kun kan raawwatames nageenya naannichaa tasgabbeessuuf imala taasifamaa jiru mufachiisuuf ta'us beekamee jira. Kunis tattaaffii humnoonni nageenyaa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun bu'aa argamsiisan gufachiisuun milishootaa fi hawaasicha gidduutti burjaajii uumuuf karaa farreen nageenyaa kan raawwatame ta'us beekamee jira. Odeeffannoo biroon miseensa poolisii federaalaa kan ta'e itti aanaa saajinii Taammanaa Dubbaalee kan jedhamu gocha naamusa poolisiin ala ta'ee raawwachuusaan to'atamee jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa amantii hundaaf kabaja walqixxummaa kan qabu ta'uu beekuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee poolisiin kun gocha badii seera poolisiin ala raawwachuusaa torbanoota kana keessa miidiyaa gubbaa naanneeffamaa turuusaa kan beekamudha. Poolisiin federaalaa loogii amantaa, sabummaa fi siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'uun heddumina duudhaa kan taasifatee dhaabbata uummataa ta'us beekuun irra jiraata. Yuunivarsiitii poolisii federaalaatti miseensa kan ta'e saajinii itti aanaa Taammanaa Dubbaalee miseensa haaraa akka filuuf gara naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Geezee Goofaatti yeroo ergametti amajjii 5, 2016 mana amantaa Ortodoksii Keechoo Waazee Qulqulluu Baala Waldiitti argamuun uffata dambii poolisii federaalaa uffatee faarfannaa amantii faarfachuu uummata fuulduratti qawwee osoo dhukaasuu viidiyoon miidiyaa hawaasaa naanna'aa ture. Dambii ittiin bulmaata dhaabbatichaan ala ta'uu poolisiin federaalaa ibsa isaan mirkaneesseera. Gochi kunis kan isa gaafachiisuu fi naamusa poolisii cabse ta'uu maddeen oduu keenyaas nuuf eeranii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan goolabnaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatiina. Galatoomaa.